Akkam jirtu hordoftoota keenya Finfinnee News Network gabaasa taate torban kanaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Haga xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Gabaasa taatee torban kanaa keessatti haala siyaasaa, nageenya, mirga namoomaa fi kanneen biroos qabannee jirraati. Daawwattoota fi hordoftoota Finfinnee News Network haga xumuraatti nu faana ta'aa isiniin jenna. Kun gabaasa keenya taatee torban kanaati. Madako, kaku barakani madakna, walale afani. Oromo, kaku galitora maabu, alal chitamora. Shandadaka, shandandene, akawaka, arragenye, abajano, yoragese, yabolkano, irongese. Sagantaa kana keessatti taatee torban darbe keessa Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa argatan haala siyaasaa, nageenya, mirga namoomaa fi miidiyaa irratti gabaasa bal'aa isiniif dhiyeessina. Haga dhumaatti nu caqasaan affeerra keenya kabajaati. Taatee torban kanaatiin jalqaba irratti kan ilaallu haala naannoo Tigraay yoo ta'u, dhimmoota sodaan walitti bu'iinsa haaraa uuman irratti kan eegallu ta'a. Torban kana haalli Tigraay irra deebiin xiyyeeffannoo guddaa argateeti jira. Waraana Tigraay bara 2020 hanga 2022 ture xumuruuf waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa keessatti taasifamee ture. Gama qaamota lamaaniin jechuun mootummaa fi aangawoota naannoo Tigraayin diigamuun yeroo ammaa kana kallattiin waraana walirratti banuun kan mul'achaa jirudha. Kanaanis wal qabate rakkooleen siyaasaa, bulchiinsa fi nageenya waliigaltee sana booda uumameen yeroo amma guutummaatti jechuun haga danda'amutti diigamuun beekamaatti jira. Keessattuu torban kana keessatti sochii waraana fi dhiphinni siyaasaa naannicha keessatti dabalaa dhufuu ilaalchisee gabaasni garaagaraa ba'aati jira. Haalli kun yeroo hammaate miidhaan isaa Tigraay qofatti daangeffamuu dhiisee naannolee ollaa fi tasgabbii waliigala biyya Itoophiyaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuun rogeeyyoonni siyaasaa yaada kennaati jiru. Kanaaf gaaffii guddaan yeroo ammaa ka'u Tigraay gara waraana biraatti deebi'aa jirti moo karaa mariif dippiloomaasii rakkoon jiru furamuu danda'a? Akkasumas rakkoo kana eenyutu furuu danda'a kan jedhudha. Dhiyaan sun gara Oromiyaatti yoo deebinu rakkoo nageenyaa itti fufee yaa ilaallu haga dhumaatti nu faana turan dhaamsa keenya. Yaadaan jooree jabaaree bal'inaa dhibee gadhiisee baduufis biyya wakiyaa. Buruweessa tangalaa meeqatu dhaaluuf dhaadataa jira beekiyaa. Meeqataatu na gorsii waan ofiitti yaa warra walee gaafa hundumaa. Yoo funyaaruu kutanii ashaneeti boo'icha innis tuu'ichi dirqama. Oduun sababa kakkaa mataa miilaan na ba'ee agamsi koree qoratti fana sarbanaa ba'ee. Oomni cabbii wala guugee dirra keessa na dhugee kan na beeku malee kan na beeku na waan na beeku. Awwiin koo galman geenye abdii kuta deente maalan jira yaa biraa jiru koo jiru seetaan akkan jiru ta'an jira jalakkisuu goraadhee yamaddiisuu rasaasa kalee goota dhukaasa haaloo lammiisa baasa dhugaanii baddu baratuu baasa. Gomadami kamesatu basa. Oromiyaa keessatti rakkoon nageenya waggoota darban keessa itti fufeera. Kan yeroo kamii caalaa torban kanallee naannolee Oromiyaa adda addaa irraa hidhaa, ajjeecha fi sochii waraanaa ilaalchisee odeeffannoowwan garaagaraa dhaga'amaa turaniiti jiru. Kanaanis wal qabatee namoonni hedduun mootummaa biratti waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabaachuu yookaan deeggarsa kennuu isaanii shakkamuun qabamuu fi hidhamuun hedduun mana jireenyaa isaanii fi mana hidhaatii baafamanii ajjeefamaa jiraachuun beekameeti jira. Gama biraatiin namoonni mootummaa fi qaamolee nageenyaa mormanii dubbatan
tarkaanfiin humnaa fi saamicha uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun kan himamaa jiruuti. Fakkeenyaaf godina Arsiitti ajjechaa buqqaatii fi mancaatii qabeenyaa koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa akka ibsetti aanaa Asakoo godina Arsii keessatti caamsaa 31 fi waxabajjii 2026 haleellaa hidhattoota booda namoonni nagaa fi miseensonni qaamolee nageenyaa ajjeefamuu namoonni buqqa'uu fi qabeenyi manca'uu mirkanaa'ee jira. Koomishiniin qorannoo fi itti gaafatamummaa akka barbaachisu gaafateetti jira. Itti dabaluunis gabaasa isaa waxabajjii 2026 keessa baaseen shirkaa Gunaa, Martii, Asakoo fi Onkooloo Waabee keessatti haleellaaleen irra deddeebi'anii uumamaa turuu lubbuun namaa galaafachuu miidhaa qaamaa butamuu qabeenya mancaasuu fi uummata buqqisuu ibseeti jira. Kana malees mirga namooma fi buqqaatota Oromiyaa Koomishinii mirga namooma Itoophiyaa ibse keessa Jimmaa fi Harargee Bahaa keessatti haala namoota buqqaanii fi mirga isaanii irratti qorannoo taasiseera jechuun kan ibsedha. Rakkooleen nageenyaa jireenya fi buqqaatii muddate ibseeti jira. Inni biraallee Oromiyaa keessatti yakka hidhattoota mootummaa irratti gabaasa mirga namooma Amnesty International baaseen gabaasa bara 2026 baaseen Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo fi Anfilloo keessatti dubartoota fi shamarran irratti saamicha miidhaa saalaa ajjecha fi buqqaatii hidhattoota mootummaatiin raawwatamu ibseeti jira. Haala waliigalaatiin rakkoon mirga namoomaa ammas cimaa dhufuu koomishiniin mirga namoomaa fi dhaabbileen mirga namoomaa garaagaraa bara 2026 keessa raawwatame gabaasaniin ajjecha buqqaatii hidhaa seeraan alaa miidhaa qaama fi sarbama mirga namoomaa ilaalchisee yaaddoo isaanii ibsaati jiru. Akka waliigalaatti haala amma Oromiyaa keessatti deemaa jiruun rakkoon nageenya yeroo dheeraa yoo ture miidhaan isaa waraana qofaan kan hin dhaabbannee fi gara diigumsa hamaatti ce'uu ragaaleen mul'atan ni mirkaneessa. Kanaanis qonnaan bulaan lafa isaa qotachuu dadhabam, daldalaan gabaa deemuu sodaatam, barataan barnoota isaa irraa hafam, maatiin qe'ee isaa dhiisee buqqa'uu danda'am. Kanaaf nageenyi Oromiyaa dhimma waraanaa qofa osoo hin taane dhimma jireenya uummataati jechuun dhaabbilee fi rogeeyyoonni siyaasaa torban darbee yaaddoo isaanii ibsachaati jiru. Taatee torban kanaatiin dhimma miidiyaa yoo ilaallu bilisummaa miidiyaati. Gara dhimma bilisummaa miidiyaatti gaafa ceenu yeroo rakkoon siyaasaa fi nageenyaa hammaatu ga'een miidiyaa daran barbaachisaa ta'uun kan beekamudha. Uummanni odeeffannoo sirrii barbaada. Garuu gaazexeessaan odeeffannoo gabaasuuf sodaa hidhaa doorsisa yookiin tarkaanfii seeraa keessa yoo jiraate hojii miidiyaa walaba ta'e irratti dhiibbaa uumamuu danda'a jechuudha. Miidiyaan ga'ee isaa sirnaan ba'uuf bilisummaa qabaachuu qaba. Haa ta'u malee bilisummaa jechuun odeeffannoo mirkanaa'uu hin dandeenye babal'isuu jechuu miti. Bilisummaan miidiyaa fi itti gaafatamummaa miidiyaa wal cinaa deemuu qabu. Kanaaf miidiyaan tokko madda isaa mirkaneessuun ragaa walitti qabuu fi sagalee qaamolee garaagaraa dhaggeeffachuu qabaata jechuudha. Haa ta'u malee taatee torban kanaatiin biyya kana keessatti dhaabbileen miidiyaa dabalatee ogeeyyoonni miidiyaa hedduun akka hidhamanii fi murtee seeraa malee mana hidhaa akka turan gabaasaaleen garaagaraa mirkaneessaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa kan yeroo kamii caala walabummaa miidiyaa sarbaa akka jirullee dhaabbileen kanneen akka CPG irra deddeebiin ibsa baasaniin balaaleffataa akka jiran kan beekamudha. Walumaa galatti mee taatee torban kanaatiin gaaffiiwwan kanneen gadii irratti yaada kennadhaan dhaamsa keenya. Tokkoffaan haalli Tigraay gara walitti bu'iinsa waraana biraatti akka hin deemne maaltu hojjetamaa jira? Lammaffaan rakkoon nageenya Oromiyaa keessatti karaa waraanaa qofaatiin furmaata argachuu ni danda'ama. Sadaffaan namoota yakkaan shakkaman mirga isaanii seeran eeguun akkamitti mirkanaa'a? Afuraffaan bilisummaa miidiyaa fi nageenya gaazexeessotaa akkamitti eeguun danda'ama? Dhaabbileen kunneen deebii hatattamaa fi ifaa barbaadu waan ta'eef toora qunnamtiilee keenyatti yaada fi deebii keessan kennadhaa jenna. Xumura irratti daawwattoota fi hordoftoota keenya torban hagayya 2 hanga hagayya 9 2026 keessatti Itoophiyaan taateewwan siyaasa fi nageenya hedduu keessa turteeti jirti. Tigraay keessatti sodaan walitti bu'iinsa haaraa uumamuu, Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa itti fufuu, himannaan sarbama mirga namoomaa akkasumas gaaffiin bilisummaa miidiyaa fi hirmaannaa siyaasaa hundi isaanii dhimma xiyyeeffannoo barbaadanidha jennee amanna.
furmaanni rakkoo Itoophiyaa humna qofa irratti hundaa'uu hin qabun dhaamsa keenya. Kun gabaasa torbanii Finfinnee News Networkiiti. Oduu fi gabaasa haaraa argachuuf Finfinnee News Network hordofuun hin dagatinaa. Viidiyoo kana yoo jaalattan like godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Akkasumas subscribe gochuun maatii Finfinnee News Network waliin turan dhaamsa keenya taati. Ani isaan gabaasa itti aanutti nagaan isinitti dhaammadha. Qopheessee kan isinii dhiyeesse an Ejersa Abdiiti. Otoon Oromiyaa gumaa kabbaasee ta'an qabniisaa Oromoota abbaa gadaa gara siinfuudhuu dhabnee. Gara siinfuudhuu dhabnee leenca onneen barbadaa waan adiirraa. Waligaalee maafalaa galuu dadhabnee maafachaanee akka ilmoolee argamne. Waligaalee maafalaa galuu dadhabnee maafachaanee akka ilmoolee argamne. Wal fakkaattii wal filtii galtee kundoo migiiratti beekidii kumaaratti yaadamiitoo horniisitti matti. Wal fakkaattii wal filtii galtee kundoo migiiratti beekidii kumaaratti yaadamiitoo horniisitti matti. Yoboki dari te male, yojobi dari te male. Salphina kirari firfari afada balata. Yora kodum bate male, yogamte biyate akurban lamiti kepate tumaro rodor kata.